السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقوا لتنا كما ماغا. يه. मैं किस्सा फूक वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह किस्सा फूकी दुब्बा को जिरो खाना ने सिरित्ती माफनी तारीख फूकी नरी दुब्बा जिरो खाना ए सिरित्ती माफनी वर्रिबे को वर्रिबे किना daga udah warribe ko abe ko warrimbe ni daga o amma haramarra fuldurri ko jabala abi qubais yokanis masara motuma saudi arabia kan makka jiru dubbin ko mo kuno foki kana jira kisa foki kana sinitti mufat gabab se inshallah rabbi jil bakki waggaa 100 ja'an hadda bakki abbaan Jifaar bitanii itti fooqii musliimoota Itoophiyaati itti ijaaran kuno bakka fooqiin duddubbee kooti Azkasafa hoteela jedhamu kana Azkasafa hoteela jedhamu kun haramarraa meetirii 500 yoo cimaate haramarraa meetirii 500 amma 600 yookaan 500 gadi yookaan 500 ol waa xiqqoo dabalatee ta'a. Azkasafaan hoteelli amma isin duddubbee kan kootti agartan kun akka amma dura odeeffame miti kan inni jiru. Oduun amma dura nuti dhageenye harama bal'achuu fi kanaaf waqfiin abbaa Jifaar gurguramee harama bal'achuu jedhe kana waqfiin abbaa Jifaar kun gurguramee akka bakka biraatti bitamu kan jedhamu dhaga'aa turre yeroo amma dhufnee dubbii adda baafannu garuu ta'ee jedhamee warri wakiila ta'ee waqfii kana bulchaa ture lammii biyya kanaa kan Riyaad kan bakka biraa jiraatu kan lammii biyya kanaa itti gaafatamaa kan ture gurgurtaadhaaf dhiyeeffannaan musliimoonni ummanni Itoophiyaa ulamoonni geeraan guumaan akkuma waliigaltee abbaan Jifaar mallattoorra wantarra kaanii mallatteessanii bira addunyaarraa galanitti abaluu keessa jiraachuu qaba jedhanii biyyoota maqaa dhahanii jechuun waan kana keessatti dhaala keessatti eeguu keessatti tiksuu keessatti waqfii kana keessaa gumii qabaachuu keessatti jedhanii maqaa dhahanitti ulamoonni biyya keenya namichi inni itti gaafatamaa ta'e biyya kana lammii biyya kanaa ta'e gurguruudhaaf gaazexaatti baafannaan ummanni harkatti mormee hin gurgurattu jedhee qaadii dhaabee mallattoo inni gaazexaa irratti baafate sana mormee dura dhaabbannaan fooqiin kun warra waliigalamee birri riyaala 1,018,000 qofitti gurgurame. Akka dhageenyetti fooqiin riyaala 1,018,000 itti gurgurame kun harama bal'achuu fi mootummaan harama bal'isuu fi kan jedhu oduun akkanaa tokko propagaandaa tokko odeeffame. Dubbiin kanaa miti seenaan rahmata namaan godhu bulee ba'a hamma fedhe turu dhaloota abbaa sayoo nuti baasuu baannes muslimni keessatti as taa'ee yeroo hajjii fi umraadhaa dhufu keessatti aara galfatee baasii malee fageenya malee asii harama xawwafee nagaadhaan asa jiraatu jedhanii abbaan keenya abbaan Jifaar ta'abanii haadha manaa isaaniirraa dahaba guuranii warqee dubartii biyya keenyaarraa guuranii fidanii asitti ijaaran kun birri $18,000 riyaala $18,000 itti yeroo gurguramu abbaan bitate sun $1,400 itti gurgurate. $1,400 itti gurgurate kunoo abbaan fooqii kana immoo $1,400 nigdiidhaaf bite namichi laficha kaaree 200 fi wahii gahaa
amma kun fooqii kana fakkaatu fooqii duddubbee gooti isin agartan kana dheeraa ifaa qabu kana irratti ijaaree harama biratti halkan tokkitti birrii meeqaan keessa bulamaa jira ol seenee gaafachuun qaanfadhe sodaadhee maaliif gaafattanaan jedhu jedhee halkan tokko meeqaan bulama hoo jedhamis informationiin kanaa hin dhokatu inshaallah numa baha laakiin haramni babal'achuudhaaf jecha miti fooqiin abbaan jifaar kan inni gurgurameef harama babal'isuuf mootummaanis dirqaman goone fooqii kun kan inni gurgurameef warra dantaan faayidaa keessa jiru jedhameeti kan inni amanamu egeree waan bahu har'a jarjarreen dubbannu egeree baha waan ta'eef almuhim fooqiin inni amma jarwalii asirraa jarwalii bitame kun makaraa meeqaan rakkoo meeqaan himannaa meeqaan jaarsummaa meeqaan ulamoonni biyya keenya walitti qabanii akka inni bitamu godhanii fooqiin abbaa jifaar tokkoon kana qofaa miti asirraa kunoo as harama kana biraa namatuyyuu akkuma kana isaan amaana namatti kennannaan namatu isaan kayyanee haramuma jalaa kunoo bakka amma sa'atii fooqii sa'atii kana burjii sa'atii kanaatis bakka wayii qaban jedhan information dhageenye jirra ammas manni isaanii kan hin beekamne tokko asuma keessaa bitanii hujjaaja biyya keenyaa hin ga'u jechuudhaan bitanii kan isaan qaban gara fuulduraatti ilaallaa inni garuu amma waqfii jala galee jira waqfii abbaa jifaar jala galee jira almuhim wannin kana isin agarsiiseef fooqiin abbaan jifaar kan amma bakka isin duddubbee kan kookarratti agartan kun makkarraa wallahi mitirii 500 azaanii dhaga'ee namni gabbahee dhaqee jamaa salaateetti deebi'uu danda'a bakki bareedaan kun gatiin taanetti gatii rakasatti gurguramee shiftiidhaan akka inni tajaajila hawaasaan kennine godhamuun yakka waan